Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota YouTube kiyya. Har'a shamarran naafida hundi keessanuu shamarran biyya Arabaa naafida. Hunda keessa likki galchuufan dhufe jechuudha. Waggaa baay'ee isin gorsee isin kabajee isin boohe akkasin hin duune akkasin hin miidhamneedhaaf halkanii guyyaa iyyeeraami. Amma likki isin galchuun barbaada waan ta'eef hundi keessanuyyuu laayik godhaa irraa baradhaa. Shamarran biyya Arabaa wal waamaatii sheer godhaa. Sheer godhaa viidiyoo kana waliif daddabarsaa hundumti keessanuyyuu warri nagaanis warri du'aa jirtanis warri du'uuf of qopheessatanis hundi keessanuu wal waama. Jabaadhaaga waan ajaa'ibaan isinitti hima waan isin dhagahuu qabdanudha. Shamarran biyya Arabaa wal waama laayik godhaatii dhaggeeffadhaa viidiyoo kana. Baay'ee tokkoon isinitti gaddee'an isiniif halkan guyyaa iyyuu kan kooti. Halkan guyyaa isiniif jecha dhiiraan jibbamee arrafamuu kan kooti. Har'a garuu naqaan nachiiftani laayik godhaa. Maali jechuun keessan hin oolu hundi keessanuu laayikii qofa godhaa laayikii 1,000 2,000 gahatii rakkoo keessan akkasin irraa barattanuuf isinitti hima jechuudha. Waggaa baay'ee isiniif boohe shamarran biyya Arabaadha jedhee kan maqaa isinii baasee shamarran biyya Arabaa kabajamnuu qabdi shamarran biyya Arabaa malee fuunu 2-3 dabalannee fuuchuu qabna kan jedhee iyyaa ture hana jechuudha. Har'a garuu anatu isinitti deebi'e maaliif badii keessaniif ana isinitti deebi'e maali badiin keenya jechuun keessan hin oolu. Badii keessan isinuyyuu gaafan isinitti hime ofirraa bartanii irraa deebitu. Laayikii godhi. Dhaggeeffachuu barbaaddaa? Maali badiirri shamarran biyya Arabaadhaa jechuu kan kee oolaan jiru. Hin cinqamaatta. Maali jettee gaafachuun kee sammuu kan kee of gaafachuu qofa utuu hin taane akka irraa barattu fan. Laayikinaaf godhi. Viidiyoo kana waliif daddabarsaa. Shamarran biyya Arabaa wal waama. Wal waamtanu malee dubbadhu. Wal waama laayikii godhaati. Waasaappii walii erga shamarran biyya Arabaa jirtu miiliyoona tokko taati. Viidiyoo kana hundinuu dhaggeeffachuu qabu. Hanga yoomitti guyyaa guyyaan gad isinii bahee du'a keessan miidhama keessaniif boonya qoyi. Maal isin sammuun qabdanuu hin dhageessanuu? Waggaa mee abdusseedhuma kana laayivii irratti hordofuu jalqabuun keessa waggaa meeqa qaqqirabbee dubbannu? Anumti viidiyoo nan hojjedhe seenaa garaa isin hin nyaatu. Hin dhaggeeffanne moo nama biraatu hin dhagahin mee warri hin dhagahin dhagaanu laayik godha. Sheer godha. Warri viidiyoo abdussee kan duraanii dhaggeeffannee irratti mee laayikiidhaan naa mirkaneessaatii. Koominti jalatti dhaggeeffannee jirra irraa barannee irra baay'een keenya jedhaa diinaa barreessaa. Maalifan aaree dubbachuu jira? Akka waan isin viidiyoo kan koo hin dhaggeeffatin, akka waan hin halkanii guyyaa isin hin gorsin, akkamitti akka du'arraa of hambiftan, akkamitti miidhamarraa of hambiftan, akkamitti doorsifamuu jalaa of hambiftan jedheen halkanii guyyaa isiniif iyyaan. Isin garuu hin dhageessanu har'allee akkuma doorsifamanitti, akkuma duutanitti maaliif duutu isin? Isin birra warqiidha bar dhugaa jirtu dubbachuuf isin namni isiniif du'uu qaba malee akkamitti duutu? Isin namni akkamitti isinii du'uu dhabee isin hanga yoonaatti numa duutu? Maaliif duutu? Shamarran of tiinguuf godhaa maaliifani gowwummaa keessaniif miskiinummaa keessantu har'allee akka duutanuuf har'allee wanti isin du'aa jirtanuuf miskiinummaa keessaniif du'aa jirtu jechuudha. Hin du'ina. Maaf duuta? Ati nama bar hojjetaa jirta ji'atti birrii Itoophiyaa namni mangisaraatiin nyaan doktorri hin hojjenne hojjetaa jirta bar. Birrii 30-20 hojjetaa jirta alhamdulillah. Maaliif immoo sammuu dhabde birrii hojjettu kana itti fayyadamu of kabajjee namni akka si kabajee jedhutti maaf jiraachuu dadhabde. Yaa shamarran keenya likkii akkan isin hin galchine laayikii qofa godhaatii shamarran hunda warra biyya Arabaa jiru biraan gaa viidiyoo kana. Dhumarran maali badiin keessan tokko tokkoon isinitti hima. Hamma isin laayikii 1,000 geessanutti garuu isinitti himu. Viidiyoon koo ergasiyyuu seenaa isinitti ta'a jechuudha. Maal ummanni maal nuun jedha abdussee namti halkanii guyyaa nuuf iyyuu kun kan inni sababa keenyaaf halkanii guyyaa shamarran biyya Arabaa shaamaadha kabajamuu qabdi miidhamuu qabdu jedhee dhiironni diina isa godhatanitti duulanullee gaafa nuti akkana taane amma yoona yedduu kana qofitti shamarran meeqa duute biyya Arabaa keessa teesse maaliif duuti? Dhiiratti iyyinee dadhabne dhiirri nyaatee bare hatee bare yoomooyyuu arrafamee hin deebi'u. Garuu silaa isin toorraa of eeguu qaba du'a kana miidhama kana hattummaa kana dhaabsisuu kan danda'u isin ture. Har'allee hattummaa itti fufsiisan shamarran. Asteessanii biyyatti dhiira amantanii birrii keessan kan maatiin hin dhagahin akkamitti itti ergi ta'an. Achii kaatee gaafa inni birricha fuudhee muxuxu godhee ka'ee bulooksi godhe maaliif kilooraksii dhugdee biyya Arabaa keessatti duuta? Shamarran dhiirri jaallatee akkana godhee jennaan duute jettan. Eenyuun mee badiin eenyuun jennee dubbanne? Na dhaga'aa jirtu hundi keessanuu mee badiin eenyuun jennamee isinumti shamarran koominti jalatti barreessatti walitti faradaame. Biyya ormaa teessee yoo dhuguma si jaallata ta'e
birrii sin gaafatu manan bita baajaajiin bita ergiiti akkana gaafatu dhufteen akkana ta'a jedhee sin gaafatu never dhugaan jirtu kan maaltu ta'e beektu beeruutiif kanaa fi dubaayin suudii keessatti biyya alaa teessee birrii waggaa meeqaa itti guuraa turte inni birrii isii sana fuudhee ittiin fuudhee ilmoo dhalchee manan ijaaraa jira jedha waggaa meeqa isiin of hin beektu waan namni itti hin amantu birrumatti ergiti maatiin hin beeku kan otuu maatiin beekee nikaadhaan dhuguma nikaa walirraa qabaatanii rakkoo hin qabu akkamitti nama tokko sin jaalladha afaan qofaan bira hin jirtu qaamaan argaa hin jirtu hammattee wajjin ciisaan jirtu afaan qofaan silikii qofaan maaree kiyya bareedduu kiyya jennaan ati as teessee maaf duutammoo hayyee shawwadamtee mi warri duraan warra shawwadamirraa barachuu dadhabe akkasirraa baratuuf gabbaatee muuxannoo kana yaa ummata kan koo irraa of eegaa birriin hin dhumas lubbuu kee balleessuurraa obboleettii kiyya rabbii irraa matasiifa godhu warra du'aa jirtan kun hin du'ina shawwadamuurraa dhaabbadhaa kana booda duuti bu'aa tokko furmaatan ta'u kalaas osoo jiraatte garuu waan sanaa olii argachuu dandeessan hojjetatta dhiira sana caala jaalala sii kennu argatta dhiiraa jettee birriidhaaf duute moo dhiira jaalala sana dhabdeef duute bara kana jaalalli dhugaa hin jiru dhugaa jirtu dubbachuu bara kana jaalala dhugaa jira jettee of gowwoomsitee hin du'in yaa obboleettee kiyya siif himeen akkamitti duute yoo dhiiraaf ta'e dhiirri guute kan dhugaadhaan si jaallatu jira birri sin gaafatu garuu dhiirri dhugaan si jaallatu makiinaan bitaafanii baajaajiin bitaafanii birrii ergisiin hin jedhu suma jaallata jaalala dhugaa nikaan si godhadha maatii walla barsiisisiin jedha malee birrii as ergii baajaajii ittiin bitee tan ammati dhuftutti akkana inni maal gochuufi ati bira hin jirtu mee eessatti beeytan hojjetu hangasitti hojjedhu kan keetiin jedhin birrii asitti ergituu ni miti dhaqii maatiidhaan wal bariitiin nikaa godhame halaala godhii waan maatiin koo beekuun sitti kennee jennaan gaafan dhufu ammasitti hojjettee wal jijjiirraa jedhiin cal jettee birriitti guurte kaatee as teesse kilooreksiitu iyyuu birrii keessii deebisa yookiin jaalala siif deebisa miti hima maali isin ibboo wanti erbee wayii isin arrabsanus garaa nama nyaattu dadhabbii keessa yaadame waan godhaa turtan halkan rafiitiin utuu isinitti mi'aawu ganama gaafa madaamiin ta'al guumsiin jettu sana yaadadhu akka gaafa birrii inni baajaajiidhaan ittiin bitee biyya keessatti shamarranii bashannanuu si gaafatu ati mataan qabdu shamarranii barate jabduu namaati jabduudha barate jabaad jabduu ta'e jabduu ta'uu qabdas hinduu in dhiiraaf jette du'uus hin qabdu dhiirrisiif jedhe haduu yoo dhugan si jaallatu malee ati shamarran halkanii guyyaa dugda keetti cittee kaatee maaliif duuta hin du'in dhaamsa kooti viidiyoo kana laayikii sheerii goti shamarran hunda biraan naaf gahe galatoome hundi kee laayikiin gootu taanaan keessatti